inni kadir martu mootummaa ilaallata miti mootummaa ilaallata hawaasa oromoo miliyoona 70 ilaallata stand up kasitti himaa jiru kana dhugaan jiru kana fudhadhu yookaan muudiin qabatin muudii maa qabata lubbuu namaati irratti akkamitti lubbuu hayyuu oromoo irratti namicha jaalala si barsiis namicha qabsoo si barsiis namicha garalaafummaa si barsiis namicha tokkummaa si barsiis namicha islaamaaf kiristaana iyya tokkoon laalu namicha guddaa fi xiqqaa iyya tokkoon laalu namicha qeesii fi sheekii iyya tokkoon laalu namicha marroo fi jowarii fi abiyyi iyya tokkoon laalu dhimmi kun dhimma oromoo hundaati jechuu maal godha maqaa nama dhuunfatiin tiktookii akkaawuntii bante 500,000 miliyoona takka muudii qabachuu barbaadda hinfa yoo itti dhiirte faranjiin madaldaja haawaraantu yoo yaalachuu baatte dhiifi asirraan booyini dhugaasitti himaa feetuna jaaladhu feetuna jibbi gargaaruu barbaadda gargaarta isaan malu gargaaruu hin barbaaddu biyya faranjiin jira madaldaja haawaraananii ajjeesanii dhiisi maal abbaa kee asirraa afaan banta na aldiklish fooloo baay'ifachuuf ka waggaa meeqa ka acaaluun daldaltanuu isin gaa inni guyyaa isa dura poost isinii gore bara qeerroo jirtuu irraa feerroo bittu jechaan turre gizee inni isin hin jedhu sitti himaa jira bara suuraa kiyyaan hin daldalinaa isin hin jedhaa bara arrabbi harka kiyya haa qabu gizee takka qofa poosti godhe guyyatti yeroo 150 poosti godhaa jirtan maayil faa kida hin barbaachisu goota oromootti muudii hin qabatin every single person namni tokko hin jaalattu jabaa kee hin jaalattu jabaa kee yaalatuun beeytu jabaa kee jabeeffatuun beeytu miti afaan kee qabadhu hin jaalatta dhugaadha waan isaan malu godhuufi hedda yaalachuu barbaadda yoo guyyaan ga'e haga feete yoo qabeenya kee guutuu keessa hijiraa baateef guyyaa isaa oolchuu hin dandeettu gaggeessaa bareedaa godhuufi dandeettaa jechuudha sitti himaa kasitti himaa jiru kun ana kana gochuuf immootu nama guddaa qal'aa keessi isaa sibiilaa kana feerroo oromoon qabdu tokkocha iyya kee kana jabeeffachuuf si galemi homa bareedaa tokko banuu danda'uu qabdaa jechuudha. Waariyyaa irratti Jawaar poostiin goone maqaa Jawaar hin kaasina. Jawaar hojii mataa isaa hojjeta. Waan dhukkuba kiyyaa wajjin wal qabatu hin jiru. Akka dhukkuba sataa tokkotti qobbalessaa tokkotti naaf gaddee eenyumtiinuu naa gaddee jira. Jawaar akkanan goone Mariyoon akkanan goone Ebelu akkanan goone jechuudhaan wal qaqqabachuun waan hin jirre maqaa kiyyaan eenyumti eenyum qaqqabatin anuun qaqqabanne nama waan ta'eef. Haasawa bulguu kana firraa dhiisa. Waliigalaati haasawa jiruuf jireenya isin jaaru haasawa maqaa kiyyaan gartee Ebelu akkanan goone. Ebelu Jawaar akkanan goone anuun jenne maaltu isin hinge maaltu isin hinge namni naan rifatanii jira addunyaa kanarra Jawaar diina kiyyaa obboleessi kiyyatti dhuudha eenyuma yoo ta'e Abiy diina kiyyaa Marroon diina kiyyaa mi Tigraay diina kiyyaa diina kiyyaa miti. Amaarri diina kiyyaa, Harariin diina kiyyaa, Soomaliin diina kiyyaa mi obboleeyyan kiyya. Horgobbaan diina kiyyaa, Afar diina kiyyaa. No, hundinaa gaddee jira. Guraageen Sulteen diina kiyyaa. No, hundinaa gaddanii jiran. Ministeeronni hundi Ebelu akkanan goone, Ebelu Jawaar akkanan goone, Adaanech Abeebee akkanan goone, Abiyyi akkanan goone. Haasawaa kanaan fedhan. Dhukkubsadde yaadatu Junaydin agaltee fedhaa isin hin jedhu mate fixadhe. Kanaa achi waan biraan haasa'ina. Jawaar akkanaa maal Ebelu akkanan goone haasawaa kanaa dhaabaa obboleeyyan kiyya baradhaa hin baranne isin. Ammallee zeeroo maayinda keessa jirtan negative keessa gara positive psychology kota.